Finfinnee nu dhaqqabeenii manni jireenyaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waraana mootummaatiin cabsamuu fi akkasumas sakatta'insi adeemsifamaa akka jiru maddi keenya achi nu ibseera. Akka maddeen achi ibsanitti poolisoonni haa ta'u raayyaa waraanaa waliin kan hin beekamne halkan dhufuudhanii mana obbo Daawud Ibsaa cabsanii seenuudhaan yeroo ammaa kanatti sakatta'insa adeemsisaa jiru. Obbo Daawud Ibsaa yeroo dheeraadhaa fi mana ba'uu fi yookiin ol seenuu dhorkamuun isaanii kan beekamudha. Egaa yeroo ammaa kana lafa jireenyaa obbo Daawud Ibsaatti waraanni mootummaa buufatee kan jiru yeroo ta'u naannoo sanatti waraana guddaatu yookiin dhukaasa guddaan dhagahamaa akka jirudha kan ibsamaa jiru. Sababa kanaanii naannoon suni karaan ba'uu fi karaan namoonni galanii cufaa akka ta'anii fi waraana mootummaatiin marfamee akka jirudha kan dhagahamaa jiru. Egaa mooraa sanatti yeroo kuni ta'u kan argamu qondaallee Adda Bilisummaa Oromoo tokko obbo Waaqoo Noolee haala jiru achi bifa kanaan nu ibseera wajjiniin haa hordofnu. Oromiyaa uummanni addunyaarra jirtan cufti keessanuu yeroo ammaa kana mooraan Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo akkuma sagalee dhagaa jirtan kana ni rukutamaa jira, ni tumamaa jira, banaa jedhanii banuu dinnee akkuma dhagahamaa jiru kun sagaleen isin dhagahamaa jira. Uummanni birmachuu qaba, birmannaa barbaachisu. Hayyuu Duree fi miseensota Hayyuu Duree waliin mooraa keessa jiran jecha balbala tumaa jiru akkuma dhagaa jirtan kana ani Waaqoo Nooleeti horaa bulaa deemana. Egaa daawwattoota keenya akkuma dhaggeeffattan obbo Waaqoo Noolee egaa qondaala Adda Bilisummaa Oromooti yeroo manni obbo Daawud Ibsaa keessa jiru waraana mootummaatiin reebamaa turedha kan nu dhageessisaa ture. Egaa yeroo sanaati kan waraabame akka yeroo ammaa kanaatti oduun achi dhufaa jirutti obbo Daawud Ibsaa manni isaanii cabsanii seenanii sakatta'aa akka jiranidha kan ibsamaatti jiru. Egaa dhimma kana ilaalchisee asii gara Ameerikaa kaabaatiin kan dhimma kana hordofaa jiru dubbi himaan Adda Bilisummaa Oromoo kan biyya alaa na wajjin jira Billoo Garbiiti. Billoo Garbii baga nagaan dhufte. Bodajaane baga nagaan taatanii nagaan nu affeertan isinis. Egaa yeroo ammaa kana gama Finfinneetii kan dhagahamaati jiru manni obbo Daawud Ibsaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo waraana mootummaatiin marfamee akkasumas sakatta'amaa akka jirudha. Mee akka dubbi himaa Adda Bilisummaa Oromoo biyya alaatti maal nutti himtati? Tole akkuma mata duree irratti isinuutu hixanii jaalli keenya jaal Waaqoo Noolee achi keessaa sagalee rukuttaa hulaa nu dhageessisetti manni Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo galgala akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti sa'a 2 fi walakkaa irraa kaasee humni waraanaatii fi poolisa komishinara Finfinnee itti bobba'uun ture. Humna kana kan hoogganaa ture itti gaafatamaa poolis komishinara Finfinnee Tasfaayee Lammaa nama jaamu namni kun nama yeroo wayyaaneedhaatis tika keessatti hojjetaa ture qaamaan bakka sana humna kana fudhatee nama dhaqeedha. Akka dhaqanii sa'a 2 fi walakkaadhatti mana Hayyuu Duree tumanii hulaa banaa jechaanii turanii waardiyoota achi keessa jiran kan mootummaan ramadeef maqaadhaan gayyaamanii kottaadhaa isin barbaannaa alaahii gabbahaa kan jedhu isaan yaamaa turanii ijoolleenis gad bahuu didanii hulaa banaa jennaan nuti qulfii harkaan qabnu kan jedhu ibsanii fi turanii sana booda achi naannoo sana guutuu marsanii karaalee naannoo sana dhufu meeshaalee gurguddaa oraalii fi meeshaa gurguddaa taaboor jedhamu kan adda addaa hunda qabataniiti kan naannoo sana dhufanii. Kanaaf halkanirraa gara sa'aatii 4tti jechuudha mana kan cabsanii sana booda mana cabsanii egaa seenanii jaallan achi keessa jiru Hayyuu Dureellee dabalatee naannoo tokkotti walitti qabanii yeroo ammaa kana keessatti mana sakatta'aa jiru. Kanaaf wanti achi keessatti tahaa jiru isa kana jechuudha. Humna kana kan hoogganaa jiru Tasfaayee Lammaa nama jaamu kana jechuudha gartee poolis komishinara Finfinnee matuma isaatiif kan bakka san deemee humna kana hoogganaa jiru isa akka odeessaa achirraa harkataa jirutti. Mee odeessaa harkataa jirtanitti kana dura
yookiin sakatta'insa dhufnaa yookiin immoo hojii dhimma biraatiif achi dhufnaa kan jedhu akeekkachiisni yookiin immoo wanti waajjira mana Hayyudureetti himamee wanti isaanitti himame jira wanti qofa qabdu jira. Wanni kun tokkollee hin jiru mootummaan kun shiftaadha beektaa shiftaa namaan ja'a ifiisaatiifuu shiftaadha tartiiban qabu sirnan qabu mootummaan dhaabni kun sirnaan biyya san keessa jira hoogganni kun sirnaan achitti hojii hojjetaa jira guyyaan ni jira guyyaa deemanii dhaqanii sakatta'uun ni jira waan barbaadan godhuun ni jira yaamanuyyuutti dhufuun ni danda'ama ture. Kanaaf gartee halkan meeshaa gurguddaa kana qabatanii aduu dhiisifatanii naannoo sana guutuu marsanii tarkaanfii kana kan fudhataniif wanti isaan godhu deemanis baay'ee nama yaachisaa akka Oromoodhaatti kanaaf hoogganoota yeroo adda addaatti hidhaa turanii dhumarratti bakka kanaan gahame jechuudha kun gartee tarkaanfii dhuma akka Jawaar irratti yeroo dabre yaalame sana fakkaataa kana garuu cabsanii seenanii jiranii odeessi dursamee kennamees tokkollee nun jiru wanti irraa hanga ammaatti anu baddu tokkollee nun jiru jechuudha dhaqaniituma huluma tumamu qofa dhagahame eenyu isin jennaan nuti akkana asirraa dhufne isa jiru qofaa jechuu kan nuti dhageenye jechuudha gartee mana tuminsa malee wanni san dura nootisiin isaan kennan beeksisni isaan kennan tokkollee nu hin turre. Sagaleen kee mutirra jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan ibsinetti